Furmaata dhabde miti gooftaa bira jira. Dhibeedhaan rakkatte miti Yesuus si keessaa buqqisa. Guyyaa dukkanaa miti Yesuus siif ibsa. Sababiin isaa abbaan kee ifa biyya lafaati. Ifa sii ta'uudhaaf gara kee dhufe. Dukkana keessaa si baasuuf gara kee dhufe. Mee Yesuus dukkana keessaa na baaseera jedha. Ameen. Yesuus bidiruudhaan deebi'ee ciisaa bishaanichaa yommuu ce'etti namoonni baay'een gara isaatti walitti qabaman. Inni immoo qarqara bishaanichaa ture. Yommus warra geggeessituu mana sagadaa keessaa tokko maqaan isaa Yaa'iiroos kan jedhamu dhufee Yesuusin argee miilla isaa jalatti kufe. Mucaan koo dhukkubsatee du'uuf jetti. Akka isheen fayyitee jiraattuuf hadaraa kottuuti harka kee irra kaa'i jedhee jabeessee kadhate. Kanaaf Yesuus Yaa'iiroos wajjin in adeeme. Namoonni baay'een isa dhiisanii duukaa hin bu'u turan. Ilaala. Namichi kuni geggeessituu mana sagadaati keessa ture. Intala koo naa fayyisi jedhee isa kadhate. Eenyuun kadhate? Eenyuun kadhate? Maallaa godhee waa isinitti himu maqaa kanaan kadhatanii waan dhabdan. Nan nageenya isin maqaa kanaan kadhatanii waan dhabdan. Namni baay'een maqaa Yesuusin kadhachuu dhiisee maqaa namaatiin kadhata. Maqaa namaarraa kaasii maqaa isaa waameeti. Maqaa kanaan balballi cufameen banama. Maqaa kanaan hojiin dukkanaan diigama. Maqaa kanaan wanti du'e hin ka'a. Innis maqaa Yesuusi. Innis maqaa Yesuusi. Mee innis maqaa Yesuus jedha. Maqaa duuti hin dandeenye. Mitiire maqaa kanaan fokkorra. Amma kana dhaabbannu maqaa eenyuutiin jennaan? Yeroo sana seexannoo dhukkubsataanoo hin fayya bakka. Amma waan biraa fudhannee hin dhumne. Maqaan kun maqaa hundumaarra caalu maqaa maqoota hundumaarra caaluudha. Maqaa ittiin karaan balballi fayyinaa nuu banameedha. Maqaa kanaan waamamnee gara jireenyaa dhufnee nuyi. Maqaa kanaan dukkanni nurraa ife nuun. Mee ammayyuu maqaa Yesuus jedhaagaa. Har'a arraba keerra ibidda kana gaa'eeraan. Barriti maqaa namaa waamtu haga'u maqaa Yesuusin fayyinni sii ta'eera. Maqaa Yesuusin fayyinni sii ta'eera. Maqaa Yesuusin fayyinni sii ta'eera. Haleluuyaa. Nama si biraatiin jabeessii maqaa Yesuus waamedhi. Bara namni maqaa namaa waame kana. Ishi maqaa Yesuus waame. Maqaan Yesuus arraba keerra nama bitu. Amma yeroo baay'ee argitaniitu. Afurramaa yeroo iyyu maqaa kana natti waamti. Kanaafan maal ta'e jedha. Kanaafan nadhabe jedha. Eeree warri maqaa kana qabdan gooftaadhaaf galata laaddaa. Mee maqaa Yesuus jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 3 yoo dhanne ilaali. Namichi naafa deemuu hin dandeenye. Namaan baatamee kan deemu. Namaan baatamu. Phexrosiif Yohaannis faan namichi kaleessa balbala mana qulqullummaa dura taa'ee waa nama kadhatu. Qarshii nama kadhatu. Jarri tokko garuu qarshii irra kan caalu maqaa du'aa baasutu isaan keessa jira. Maqaa du'aa kaasu isaan keessa jira. Phexrosiif Yohaannisiin gaafa argee namichi sun akkana jedhe. Waa harka argatu fakkaateetu waa kadhachuu yaade. Nu jedhaniin warqeen meetii of hirkaan qabnu. Isan qabu garuu siin kenna. Har'a san qabuun sii kennaan. Har'a san qabuun sii kennaan. Meeshaa ittiin ati yaalamtee opereeshin taate qalamtee ittiin baatu of hirkaan qabun. Meeshaa maraatummaa irraa si hambisu of hirkaan qabun. Garuu meeshaa tokko qaba. Maqaa Yesuusin fayyaadha. Maqaa Yesuusin dhibee sin keessaa buqqiseera. Isan of hirkaa qabu siifan kenna maqaa Yesuusin fayyinni siifa ta'e. Mee maqaa Yesuus jedha. Maqaa Yesuus jedha. Haleluuyaa. Arraba keerraa maqaan kun dubbatu. Mana keerraa maqaan kun dubbatu. Iddoo hojii keetti arraba keerraa maqaan kun hin bu'in. Arraba tokkoon tokkoon keessan irra ibidda kana kaa'eeraan.
Hallelujah. Arraba tokkoon keessanii ibidda kana kaa'eera. Ibidda kana kaa'eera. Ibidda kana kaa'eera. Warri maqaa Yesuus waaman du'a booddee jireenya qabu. Du'a booddee jireenya jira. Warri maqaa kanatti amanan du'a booddee jireenya jira. Galateeffadhaa gooftaa. Mee humna maqaa Yesuus jedha. Inni na qabe jedha. Na gadhiiseera jedha. Siifaa ta'e. Siifaa ta'e. Siifaa ta'e. Siifaa ta'e. Siifaa ta'e. Siifaa ta'u maqaa Yesuus. Siifaa ta'u, siifaa ta'u, siifaa ta'e. Amma kottu. Kotati. Kottu. Kottu. Ammaati. Mataa keessi guba. Si nyaata. Akkati maraattee qullaa buustuuf qorichisitti hojjetan. Akkati milkoon. Halkan walakkaa bineensa sitti bakka si qora. Si ari'ata. Maaf si ari'ata? Amma garuu humna maqaa Yesuus yeroo itti waamu iyyee keessaa deema. Maqaa gooftaa Yesuus. Iyyiti keessa deem. Man. Akkasiin maal taatu? Akkasiin maraatu. Ilaalaa gam. Akkasiin milkoomne. Ishi. Akkasiin jiraan galaatamtu hojjetamne. Akkasiin bakka hundatti milkoomne. Akka nagaa. Na maraacha. Maqaa eenyu sitti dhufeeram? Maqaa Yesuus. Maqaa Yesuus. Eenyu kan galateeffatu? Birrii meeqa? Ishi. Maal jetti halkan kaate? Maal jetti? Maqaa eenyu sitti waamti? Maqaa Yesuusitti waamti. Halkan akkanatti boossee karatti. Ishi. Inkaratti mul'ata sin argiti. Ishi. Bakka gubannee maaloo. Maquma Yesuus tantu gaashee si godhe be. Jalqabi kaayyuu. Jalqabi kaayyuu Yesuus. Tokko. Lama. Isa dhumaa gara si oolitti jaao. Galata guddaa gooftaadhaaf illee guddaa. Mee barri naa dhufeera jedha. Amma gaalaalaa isa see qabe maqaa Yesuusin hirkaa baafneera. Maqaa eenyuutiin? Maqaa eenyuutiin? Maqaa Yesuusin hirkaa baateetta. Hirkaa baateetta. Hirkaa baateetta. Ibiddi Waaqayyoo sirra bu'aara. Amma gaalaalaa humni maqaa Yesuus gaafa dhufee maraatummaa see oolcheera. Mee humna maqaa Yesuus jedha. Humna maqaa Yesuus. Phexrosiif Yohaannis faana akka jedhaniin nuyi warqee meetii of hirkaa hin qabnu. Isa qabnu garuu sii kenna. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ka'ii adeemi jennaan naafti utaalee adeemuu jalqabe. Harka ol kaasi gaa dhimmi kee qabame maqaa Yesuusiin deemuu jalqaba. Deemuu jalqaba. Deemuu jalqaba. Deemuu jalqaba. Ilaa deemuu jalqabeera. Ilaa deemuu jalqabeera. Ilaa maqaa Yesuusiin deemuu jalqabeera. Maqaa Yesuusiin deemuu jalqabeera. Ilaa maqaa Yesuusiin deemuu jalqabeera. Isa booddee warri baatanii dhufan utuma achi keessa ta'anii quruphisa achi as ba'ee Waaqayyoof galata galche. Warri kaleessa baatanii dhufan sun warri barii baatanii dhufan sun isa moo isa miti lakkiisuma. Wayyoo harka ol kaasigaa amma daqiiqaa kana booddee Waaqayyo hidhaa keeke waa'een kee namoota baay'eetti gaaffii haa ta'e. Gaafa sana maqaa Yesuusiin an fayya jetta. Gaafa sana maqaa kanaan an fayya jetta. Ere wanti dinqiisiif haa ta'e. 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 Ilaa fayyinni ta'aa jira. Ilaa fayyinni ta'aa jira. Ilaa fayyinni ta'aa jira. Ilaa maqaa Yesuusiin dhibeen buqqa'aa jira. Galata guddaa gooftaadhaaf illee guddaa.
Fidi ishee. Fidi. Mucaa hirkaa nyaachuudhaaf. Afura du'aatiin aan jira Waaqayyo. Ammayyuu afurri kamiyyuu isin irraa gubachuu jalqaba. Rifeensa mataa keessan irraa gubachaa jira. Faana miila keessan irraa gubachaa jira. Maal gochuudhaaf? Maal ajjeesuudhaaf? Maal ajjeesuudhaaf? Harka ol kaasi. Harka ol kaasi. Daa'ima kee nyaachuudhaaf kan jedhe rukutameera. Ergamaan afura budaa rukutameera. Namni tokko ameen. Namni tokko ameen. Namni tokko ameen. Daa'ima ishee maal gochuudhaaf? Kot. Dhaabat achirraa. Daa'ee. Dhaabat. Iseen maal jette? Ishi. Ishi. Kan argite? Ishi. Yeroo mul'ata himan. Akka isin hin kaane goote. Ishi. Maqaa eenyu waamti isheen? Mee Yesuus jedha. Yesuus jedha. Yesuus jedha. Wasirraa eegama Yesuus moo'eera jedhi. Yesuus moo'eera jedhi. Yesuus narratti moo'eera jedhi. Yesuus narratti moo'eera jedhi. Yesuus narratti moo'eera jedhi. Yesuus narratti moo'eera jedhi. Amma ka goototi. Afura hinaafa? Maan afura hinaafa? Walitti nan dhagaa. Eenyu eenyu? Naafu gaabba naafu naafa. Inni Dhaabachiisi. Utocheen. Dhaabana taasise. Gaafa isheen maal taatu? Waldaan akka kaleessaa bira deemteetti. Mucaa koo fuddee dhaqaa'etti. Naanni manaa beene michi bakka lamaan akkuma yaa'uu ayyo akka tokkotti mana nyaata jettee baate. Abbaa manaa wajjin akka maal ta'an goote? Harka ol kaasa. Inni dafqa abbaa manaa ishee nyaata irra gubateera. Inni dafqa abbaa manaa ishee nyaata irra gubateera. Inni dafqa abbaa manaa ishee nyaata irra gubateera. Harka ol kaasiyyuu sumayyuu dafqa kee kan nyaate jawwichi du'eera. Nama tokkoof ameen. Nama tokkoof ameen. Maqaa gooftaa Yesuus. Isin afura maaliiti? Natti mee zara zarii. Maaloo addi isaanii irraa sallamnaa. Ish. Innaanni manaa guyyaa waaqayyooti nama kana durseetti. Dafqa isaata sabbaleessin jetti. Isaan achitti kaniisanuma ammotti mucaa isaanii nyaachuu jenneetu. Halkan walakkaa daa'ima kana maal gootu? Halkan walakkaa sima daawwin abbaan nassinaa. Isaan immoo narraa fuuni maala dadhabinaa ta'an dadhabeera baadhu ta'an. Harka ol kaasa. Guyyaa har'aa jalqabee daa'ima kanaaf nagaa laaddeeraan. Guyyaa har'aa jalqabee maqaa Yesuusiin nagaan ta'eeraaf. Guyyaa har'aa jalqabee daa'ima kanaaf nagaan ta'eeraaf. Isin afura maaliif eenyatti dubbadhu abbaa mana kana hojjetamte? Wallaan kan walakka diiganii fi isheen Kan biraawoo? Kan biraawoo? jaalatti naaf kanatti yaa waaqayyo nama kana dursiyetti. Sirriitti jaalatti garuu akka isaan walitti naqan goonanitti. Kanatti wallaasheetti jawwee argite. Jawwee kanarraa kaasi yaa waaqayyo jireenya. Dhaabadhu. Saamu'eel. Dhaabachiisi. Masoorii keessa biddeen hin barakatu. Wayyaa guguruu keessa hin barakatu. Harkatti jalaa fuudha maali yaa waaqayyo akka namaatti biddeen kun masoorii keessa buluu jetti yaa waaqayyo yaa waaqayyo. Dibata kee guyyaa beekamaa bu'aa ishitti naqatti. Ittiin bukeessiti. Mana ishii keessa mucaa ishiitti hin deemne. Yaa biddi saraati kaleessaa jijjiirtu mucaa koo wajjin ta'etti. Nagaa mucaa kootii kan nyaatu nagaa jireenya kootii kan nyaatu jetti. Ishiin immoo itti afurannaa afaan naanni galutti galchina wajjin gala. Kanarra wallaluu hin argi. Maaluma yaa waaqayyo namichi kun jetti. Har'a immoo hojii dhiisee fi asira hin deemin waan jaalannaa jetti. Eessa jira? Asira. Galateeffadhaa abbaa warraa isheetiif. Galateeffadhaa abbaa warraa ishee. Abbaa warraa meerre. Kottu. Kottu guyyaa sii dhufe. Kottu fiigi. Fiigi kottu. Gammadaa kottu cibcuu gochaa kottu malee. Kottu gammachuudhaan. Haleluuyaa. Dabii eebbisaa gadhiisi. Tokko. Lama. Isa dhumaa. Haan.
galateeffadhaa gooftaa Kot. keessa walitti bu'uun Kot. shaakallee guddaadha. Kana booddee na ilaali. Hojjetee sirkan taa'u miti. Hojjetee sirkan taa'u. Natti dubbatu. Birriin sirkan taa'u. Hin taa'u. Maal ta'a? Sirkaa baca. Birriin sin qabatu. Sirkan taa'u. Isheen garuu baay'ee si jaallatti. Gaafa galtu na aarti. Si aarsi. Sammuu kee kana lafi siin mara. Al tokko tokko wallaalta. Mana keetti sagaltu mana kee wallaalta. Balbala mana keetii wallaaltati. Harka ol kaasi. Barri irra taa'ee isa si eeggatu jawwachi du'eeraara. Nama amiin jedheefa ta'u. Ameen. Nama amiin jedheefa ta'u. Ameen. Waaqayyo nama guddaa isaan godha. Har'aa jalqabee nagaan mana isaaniitti hin deebi'a. Har'aa jalqabee nagaan mana isaaniitti hin deebi'a. Waan itti argame maqaa Yesuusiin rukuteeraan. Kottu dhuftee galateeffatta. Harka kee irratti eebba dhangalaaseera. Maal waa jedhee abbaa warraa eegameera hoom? Kottu akka gootu. Gadhiisi kottu. Kottu akka godhi. Dhaqee abbaa manaa yaamatu. Haamatee hiidhamu kottu acheesi. Koyi acheesi. Koyi kottu kottu kottu. Heed. Galata guddaa gooftaaf galata dhiyeessaa. Kottu. Si yaadate waaqa kai fiiga. Hallelujah. Me hallelujah jedha. Kottu. Nagaan mana kee fiigaadha. Kottu maqaan keenya jira. Kottu abbaa koo. Nagaan isiniif deebi'eera. Ishii kana booddee inni isin jee gurgutameera. Maqaa gooftaa Yesuusiin hidhaan hiikameera. Kanaafi maqaa nuyi warqee meetii of hirkaa qabnu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ka'iti adeemi. Baqa Waaqayyoof hoqubaa dhiyeessan. Kana booddee yeroon keessan yeroo galataa isiniif ta'u. Yeroon keessan yeroo galataa isiniif ta'u. Dubbiin Waaqayyoo humna hojjetu of keessaa qaba. Mitiire dubbiin Waaqayyoo humna hojjetu of keessaa qaba. Dubbiin Waaqayyoo kuni har'a hidhaa keessan hiikeera mooniin. Waa'ee humna maqaa Yesuusin dubbadhen maqaan Yesuus hafuura hamaarraa dhaloota kana hiikeera. Isa kanaaf galateeffadhaa. Kanaaf namichi kuni naa fayyisi mucaaqoo tala koo naa fayyisi. Gara eenyutti iyyee gara Yesuus. Gidduuba kanatti dubartiin tokko kataf jette. Isheen immoo rakkoon ishee waggaa 12 guutuudhaaf dhiiga ishee dhangala'a. Dubartiin kuni waggaa 12 dhiiga ishee dhangala'e. Dhangala'aa dhiiga ishee irraa kan ka'e ogeessota fayyaa jirra jedhan biratti qarshiisee fixatte. Erga qarshiisee fixattee booddee isa tola nama fayyisu tokko argatte. Karaa guddaa deemtee furmaata kan dhabde. Humna maqaa Yesuusiin har'a fayyitee galta. Kaffaltii tokko malee maqaa kanaan fayyitee galta. Mee maqaa kanaan fayyeen gala jedha. Maqaa kanaan fayyeen gala jedha. Eenyu kan amanu? Eenyu kan amanu? Humna maqaa Yesuusiin fayyitee galta har'a. Humna maqaa Yesuusiin fayyitee galta. Dhibeen si keessa jiru si keessaa buqqaa. Wanti si rakkise si keessaa buqqaa. Mee maqaa Yesuusiin fayyeen gala jedha. Maqaa Yesuusiin hidhaan koo hiikameera jedha. Warra amananiif ta'eera. Isti maqaa Yesuus jedhame. Fayyuu kee harruma of irratti barta. Yoom ka'eem sila yeroo Amman jiru. fayyuu keessan of irratti bartanii galtu. Mee namni erga mana kana seenee sila keessi koo naan turre amma yerooti waa'ee maqaa Yesuus waamtu keessa koo waa darbee irratti harkatti agarsiisa. Ish harkan barbaada. Afur qulqullatti dhageessa. Akkan sila dhufe miti nama jettan harkatti agarsiisa. Amma yerooti dubbattu humni wayina keessa darbee ba'aa wayina irraa bu'eetan kottaa fiigaati. Dafa. Duraan dursee baay'eetti na dhukkube. Amma yeroo dhuftan. Amma naan dhufu akka malee gatataraadhaan kun hundi nama daadha. Amma hore. Waan tokko iyyuu na Isha kooko. Amma yoo dhuftan maal ture?
Kaleessuma ganama ka'ee tan tokkichi mana garaa koo namuudhaan asii olee nan jedha midhaan hin qammasu waan qammasu amma du'aa kootti ratee dhufee amma nan fayyee Amma hin jiru. fayyee Isiniif fayyinni keessa itti hafuuf. Cap godhaa galateeffadhaa. Ishii. Ani immoo tureerayyuu ani marfeeyyuu dhaqeetanii homaa didee na dhukkubee na dhukkubnaan nama fayyisannaan Isaa dhuftan. yalturraa dhufe Ishii nama maal godha jennaan? nama fayyisaa inni fayyu jennaan dhufee dhufnaan kunoo guyyaa jaafaa dhufee kunoo laphee koo onneedhanaan jedhanii kaleedhanaan Amma yeroon dubbadhu maal isinii ta'e ree? Inna keessa kunoo hin jiru na fayye Hin jiru? onnee dhedhanii coggoorra dheedhanii Maal sitti dhaga'ame ree amma? amma jiru kunoo laphee koo keessa Hin jiru. fayyee yesuus Galateeffadhaa fi fayyina koo mirkaneeffadhaa. Fayyinni keessa itti hafuuf isinitti hin deebiin maqaa isin ameen. Noora, haleluuyaa, haleluuyaa. Ishii. na dhukkubaa ture Eh. amma waggaa sinachii kadhatta faana kiyyaa amma mataa kiyyaatitti kenna keessa yaa amma Hin jiru. Haleluuyaa. Isinitti hin deebiin. Ishii. Ganama yeroo dhufu mataan koo baay'ee na dhukkuba ture. Amiin iyyuu jechuun nan dadhabe. Amma garuu keessa koo bishaan waan ta'e mataa kooraan keessa gadi na keera. Amma hin jiru. Ciao. Galateeffadhaa waaqayyoodhaan. Ishii. Ishii. Guyyaa sadii erga qooqa koo jala na waraanuu jammare. Ammoo Amma erga nas ga'e akka naasuutti na keessa darbe. akka naasuutti darbe. Amma hin jiru. Hafuurri qulqulluun darbaa jira. Ishii. Ani immoo ganama ka'ee edda guyyaa sadiiti midhaan nyaadhu waa tokko hin jedhu na hollachiisa. Marfee dhaqnaan jennaani marfeen na godhee as dhufee taa'uu hin danda'u na ciniinaa na deeffachiisa bakka laphee koora na dhaata. Ammootuma kadhachaa jirtanii dugda koo duuba citee ba'e akka waan ta'eef. Hin jiru amma. Hin jiru waan. Galateeffadhaa Yesuusiin harka keessa. Egaa mee fayyina koo jedhaa. Mirkaneeffadheen gara jedhaa. Ishii. Ganama yeroo dhufu garaan kun bokokkeetiin qaanaatiin dhufe yeroo dhufu laalachuudha. Maazariin kun alaalte maali garaan kee bokokkeera naan jette niitiin wayii akkasitti alaalte garaatti baattittee alaalte waasaan beeku dhugaa waaqayyooti. Garaati. Achumaan qaaneen ammuma na keessaa badde. Mee galata guddaa gooftaa Yesuusiif qabgodhaati. Harka ol kaasaa. Isa seexanni sirra kaa'e maqaa Yesuus keessaa baaseera. Kanaaf dhaqi maazariitti agarsiisi. Mee dhaqi agarsiisi. Ani immoo asii har'a dhufee na dhukkubaa ture iyyuuti gara torbee tokko guuteera. Barnoota adda kuteetiin mana ciisaa ture. Nyaata hin nyaadhu yeroo nyaata nyaadhu asiin olii naan jedha. Achiin osuma ciisuu na dheengaddaa kan hin amantiin koo kana hin turre iyyuuti kan hin amanis dheengaddaadha. Har'a immoo ollaa koo wajjinidha kan hin dhufe asii. Ergaan dhufe lapheen koo na guba kana garaa kiyya keessa achiin yeroon achi ga'u wanti ta'e akkuma yeroon gibbii kana mooraa kana keessa seenu wanti ta'e akka korreentii wayina keessaatii badee bu'e. Ammoore. Amma hin jiru. Galateeffadhaa.